Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarra kafuunee kabajamtoota daawwattoota Aashaa inda kadirtu akkam jirtan nagaa jirra alhamdulillahi rabbil aalamiin. Warroonni viidiyoo kalee gadhiifne jalatti koomentii gaggaarii nu barreessitan warroonni mootuyyuu laayik sheer sabskiraayib gootan hedduu galatooma warri haarawaa chaanaalii keenyatti dhuftan hedduu isin galateeffannaa warri duraan jirtanillee warra gar'aa nu wajji gaaras raasas bu'aa nu wajji bu'aa bahii hedduu ceetanis geettanis hedduu isin kabanya hedduu isin jaalanna jaalalli keenya onni irraa isin qabna jechuudha daawwattoota keenya. Warroonni mootu yaada dadhabaa nuuf qabdan yaada keessan sirreeffadha. Maaliif nuti nama kamiyyuu ija takkaan laalla. Musliimaa, kiristaanaa, furdaa, qal'aa, diimaa maal wanni jedhu hin jiru nu bira. Namni kamuu nu biratti dhufnaan namummaa isaatiin kabajamee namummaa isaatiin keessummeeffama. Warroonni sila isin nama akkamii nama beekamtii qabu keessummeessitanii maal jettanii yaada hin taane karaa wasaappitiin naa keettan dhiifama narraa taati yoo biizii ta'e malee nama kamuu ija takkaan laala ija takkaan keessummeessa. Isiniin jechuu barbaadeeti akkuma argitan kana ciree hojjechaa jira fuulii. Ani garuu waa'ee ciree kanaa osoo hin taane waa'ee jireenya irraa isin taasisuu barbaada. Maaliif namoonni hedduu yeroo ammaa kana haala amma yeroo kana haala lolli jiru kanaaf jireenyi hedduu qaala'ee jira. Ani tikeettii muradhee jira galuudhaaf assaaba qayyarumoo akkami namoonni jettanii gara keessatti natti haasoftan jechuudha. Barbaree waan itti guddisiisinti fakkaachuu danda'a kaameraa irraa fageenya waan jiruuf isiniin jechuu barbaada sumaan. Waa'een jireenyaa jechuudha akkuma argitan kana abbaan jireenya ofii qalal godhee jiraata malee namaan jiraatu yeroo kamuu jireenyi ol siitti malee gadi siitu ammaan booda. Sababni isaallee amma fakkeenyaa fi haala amma beenzil biyya keessa hin seenu meeshaa adda addaa akka duraanitti hin seenu jedhanii meeshaa akka malee qaala'ee jira. Gabayaarraa fi Afrikaarraa nu hojiidhaaf hedduun itti ulfaataa jira dhuguma dubbachuudhaaf jechuudha. Karaa jecha amma yeroo ammaa kana akkana ta'e booda hin sirraa jennee wanni inni tokko allaaf haalamii qaba. Maaliif biyya keenya keessatti meeshaan tokko gatii yoo irratti dabalan warri Afrikaarraa fidan hin qannasan bakka hin qannasan warri jumlaa gurguru yoo hin qannasin immootu warri naggaadeen kanaa qannasuu hin danda'u. Karaa jecha Itoophiyaa keessatti wanti tokko fakkeenya biyya Arabaa keessatti gisee tokko diskaawuntii wanti jedhamu jira biyya keenyatti hin jiru diskaawuntii wanti jedhamu hin godhan maaliif akka ta'e hin beeku warrummaan biyya alaatti irraa galchuu iyyuu diskaawuntii hin godhu maaliif akka ta'e ani hin beeku biyya keenya keessatti haala gatii gabayaa wanni sirraa'ii tokko hin jiru miti meeshaa miti silaa wanti nyaatamu wanti dhugumu irratti wanta akkasitti irratti hojjetame namni baay'inaan kan akka jireenya namaa miidhu jechuudha. Waanuma akkasuma biyya keenya keessa hin jiru kanaa jecha biyya kiyya irraa galuu dhiisettanii warra murteessitan wallaahi lazimiin shawwadamin asin jechuu barbaadan. Biyya san teettanii agafeetan dalaydaniif jireenyi keessan sirraa'u biyyatti galtaniif immoo jireenyi keessan hin badu jechuu barbaadeeti. Sababni isaallee yoo isin waggaa achitti dheereffattanillee asillee jireenyi akkasuma qaalaa deema. Yoo isin achi birrii sharan ol isinii ka'ullee asillee immoo akkasuma meeshaan gatiin isaa ol ka'aa jireenyi gatiin isaa wanti hundi ol ka'aa deema. Kanaaf jecha Itoophiyaa galuu dhiisuun jireenya sirreessuu hin jedhamu isin jechuu barbaade walumaa galatti ani dhaamsi kiyya kana isin immoo yaada keessan komentiin kaaya sababni isaallee lakki yooma asteen furmaan argama warra jedhullee yoo jiraatan lakki mootu yooma galleetumaan waan uummanni akkasitti nutti widdi jedhu sanuu ilaalleetuma huma kenna bu'aa bayii kenna humaa yoo jiran wayya warra jettanillee yaada keessan komentiin kaaya isiniin jedha daawwattoota kenna galuun keessan huma tokko rakkoo hin qabu akka itti galtantuyyuu rakkoo qaba sababni isaallee yeroo galtan san maaliin jiraadha akkam ta'aa maal dalagaa moo galeetuma taa'aa wanta jedhu beekuun dirqama isinirraa eegama jechuudha. Daawwattoota keenya fakkeenya mucayyoo takka tiktook irratti beekaa gara biyyaatti dhufteerti chaanaalii isii duraan hin beeku jedhan afaan amaariffaatiin hojjetti amma garuu gara biyyaatti dhuftee guyyaa lama viidiyoo lama qofa gadhiiftee chaanaalii isii sabskiraayibiin hedduu dabalee jira jechuudha. Daawwattoota keenya gara 40 gara 50 ilaalama namni keenya Oromoo haala saniin ilaalan jettan hin yaadina maaliif osoo waanuma gaarii feetanii hojjettanii namni keenya wal guddisuu wal jajjabeessuu hin beeku garuu immoo namoonni dandeettii miidiyaa hojjetu yuutuubii tiktookii wanta adda addaa hojjechuu dandeettan garasitti osoo dhuftanii yeroo ammaa kana yeroon teeknooloojii ta'ee jira jechuudha. Daawwattoota keenya waan kamuun gurgura hin bitee jettan miidiyaa irra ta'ee jira fakkeenyaaf waanuma kamuu warrummaan meekaappii hojjetullee tiktook irratti beeksifataa warrummaan hinnaa hojjetu warrummaan waan xixiqqishoolee hojjetullee tiktook irratti beeksifata jechuudha. Daawwattoota keenya kanaaf jecha gama miidiyaatiin yuutuubillee ulfaataa hojjettanii yaaddan gara tiktookiitiin viidiyoo gaggabaabduu gadhiisuudhaan beekamtii yoo argattan jireenya biyyaa mo'achuudhaaf hedduu isin deeggara jedhee yaada. Isin immoo yaada kana olii yoo qabaattan komentiin naa keettanii gara keessattiin barreessitanii naa erguudhaan gara daawwattoota geessuu danda'a jechuudha. Daawwattoota keenya maaliif namni tokkorra tokkotu yaada qaba asitti niyyama malee ciree kiyya qopheessaa jira jechuudha. Firdoosa Nooraabee akkanumatti yaaduma kiyya duwwaa isin taasisuurra waa isin agarsiisaa haasoo wayya jedheeti malee viidiyoon
kuni ciree hojjetataa jirra waan isin ilaalu ta'eeti miti jechuudha. Hundumaa yaala jireenya biyya asumaan laaltan kanallee maal yoo jettanii asitti shaayii keenya danfanne markajiin qaban dallee qabdu jechuu dandeettan isin rakkoon qabu hin gatamu biyya keenya keessatti maaku gate baala wanni hunduu haga nafseen keessa jirutti fayyadama biyya keenya keessatti jechuudha. Waan qabannaa irraa cabee hin gatamu haaluma kanaan itti danfifame itti tajaajilamna jechuudha. Kana fakkaata jireen abbamatu qalaa lafirraa godhaa waanuma arganiin cannaqamu waanuma arganiin of rakkisoo osoo hin taane waanuma dabritu maraan waanuma haala gabaabaa dabritu maraan ilaalcha dadhabaa walii qabaachuun faayidaa hin qabu isiniin jedhaa. Hundumaafuyyuu gara miidiyaatti deema gara miidiyaatti siqaa beekamtii argadha yaada isiniin jedhe kanarratti osoo hojjettanii keessattuu haga biyya arabaa jirtan waa'ee fannatsaa waan ta'eef yuutuubii irratti yoo dandeettanii sabiskiraayibii 1,000 sa'aatii guuttattan achi booda galtanii akka fedhanitti dalagachuu dandeettan. Yoo immoo galee gaafa biyya galee jammara jettan hedduu ulfaatatiin ta'uu danda'a. Sababni isaallee biyya keenya keessatti tokkoffaa waa'ee fanuuyyuu qarshii meeqan akka guutamu hedduu ulfaatadha. Isa guuttanii mootu takka jettanii ka zeero irraa ka'uun ni ulfaata. Maaliif kaameraanuu haalli ifiinsa mabiraattuu biyya keenya keessatti fakkeenya gara baadiyyaatti fayyadee galtan bakka isin dabbareetumaan namni illee waa'ee kanaa hubannoo qabu waan ta'eef isin dabbaree dhiiftan jechuudha. Kana manna achumatti yoo jammartan namni waa isiniin jedhu hin jiru mana maadaamii keessatti gisee boqonnaa qabdan manuma keessan keessa ta'etanillee waan tokko irraa yoo haasoftan isinillee achumaan dandeettii miidiyaa irratti haasa'u argattanii achumaan immoo gara dalagaatti jijjiiruu dandeettan gaafa gara biyyaa galtan isin jedhaa waanuma dalaydee waan xiqqoolee isaa irratti beeksifattanii yoo hojjettan hedduu bareeda isiniin jechuu barbaadeti. Taan immoo abbatu murteessaa namatti hima malee namaan murteessiniin jechuu barbaadeti. Taan immoo jireenya keessan mataa namaatiin osoo hin taane mataa keessanii murteeffachuullee jireenya keessan qalaalii isinii fudha jechuudha. Sababni isaallee yoo namni tokko dhufee maatii keessaa jechuudha. Haay bara nangaliin bara dhuftu galta. Sababni isaallee birrii waggaa tokko dalaydeen wanta akkanaa godhuu dandeetta isiniin jedhan dhugaa isinitti fakkaatin. Sababni isaallee waggaa dhufusan illee waggaa kana keessaa waggaa dhufusan geettanii haajaa hedduu dhufaa namarra akka taa namni biyya ala deema jedha wanni isin gaafanneef hin jiru birriin keessan galmaa kaanti abbaa akkantanii gaafa isin galtan wanti isin waggaaf karoorsitan sun dhumuu danda'a jechuudha. Haala kanaan ciree keenya kunoo nyaannee isaanii qulqulleessinee jira jechuudha. Eega geessine viidiyoo rayyaan kaameraa nu bane jechuudha. Eega nyaannee xumurre haala kanaan shaayii dhugaa jira jechuudha. Haaluma qallaalii ta'een wacii guddaa tokko baasuu rayyaan waanuma jiru gurshaa. Haaluma qallaalii ta'een wacii guddaa baasuu yookaan immoo bakka humna ofiitii olan xaraarraa osoo hin taane haga humna ofiitiin jiraachuun jireenya namatti mi'eessa jechuudha. Daawwattoota keenya kana fakkaataa sheer laayik sabskiraayib gochuun irraanfatinaa viidiyoo viloogii qaqqabadhee isinii dhufa amma sababa daa'ima xiqqishuu qabuun mana keessa taa'aa jechuudha. Sababa araasii ta'een kanaa jecha viloogii isinii hojjedhaa isin immoo laayikii gochuudhaan na jajjabeessaa. Ofii keessanillee waan na gaafachuu barbaaddan yoo jiraate na gaafachuu dandeettanii ammaaf viidiyoo kiyya xumuree jira isin jaaladha isin kabajaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.